Itoophiyaan torban kana keessa yeroo sadaffaaf har'a magaalaa Maqalee samiirraa kan haleelte yoo ta'u humnootiin TPLF dhabamsiisuuf duula gaggeessitu waggaa guutuuf deemaa jedhameera. Kanarratti gabaasa jar መሰለኝም ነበር እኔ ውትድርና ተመዝግበው 6 ወር 5 ወር ነበር ሰንጠለ የሚወጡት የተባለው እኔ ደግሞ ያው እናት አባቴን እጠብቃለሁ ስምህ ማን ነው ከየት ነው የመጣህ ብለህ ጠይቀው ለሱ በኦሮምኛ ልጅ አብዲ የሰራ ድፍቴ ገንደከፍ እድሜ ስንት ነው ወጋ ገሜ ቀራ ወጋ ቆረሸንታታ waan federal irra jiru kana ilaaluu duwwaadhaan waan naannoon keenya irra jiru kana immoo in harcaafne yoo taane diigne deemne yoo taane deemne kufaatiidha nama tokko mitiiti namni 20-30 iddoo murteessaa ta'an federala kana irratti barcuma yoo qaban gaaffin uummata Oromoo gaaffiin saba Oromoo deebi'ee jechuu miti goota xiiqii hamtuu keessatti dhalate jabaan dhalee sirnaan guddifate leencaroorroo jabduu fuuldura dhaabbatee shira waggaa meeqaa gootummaan kukkute hayyuu firaaf lammiin boruuf eebbifatee korma sabni bal'aan of dura aanfate hambaa dhiirran kalee kawaaqoon fakkaate leenca waadaa taaddee birruu jabeeffate hambaan nulaalata ijjiini mani onneen nu hoolata